kiyya paaswordii isaadhaan beeku namaatu naaf banee maadaamitu naaf banee paaswordii imala kiyyaa dagadheen jira akkamittiin haaree paaswordii jijjiirrachuu danda'aadha kan jettanii na gaafattan koomantii jalatti hunda keessaniifuu isiniif deebisuu dhufeen jira jechuudha warra koomantii jalatti na gaafachaa turee fi warra hin beekne qofa ilaallata viidiyoon kun warri beektan ni beektan jechuudha. Karuma kanaan akkamitti akka maqaa googilii keessanillee akkamitti jijjiirrachuu akka dandeessan piroofaayilii keessan irrattillee akkamitti footoo akkamitti akka maxxanfachuu dandeessan karuma kanaan isinitti agarsiisa jechuudha. Warri gama chaanaalii koodhaa dhuftan warri haareen baga nagaan dhuftanii jechuudha. Maqaan yuutuub chaanaala koodhaa Maamush Tiዩብ jedha. Viidiyoo kana guutuu isaadha yuutuub irratti isiniif gadhiisa jechuudha. Karuma kanaan sabskiraayib, sheer, laayik naaf gochuu hin dagatinaa yoo viidiyoon isinitti tole laayik akkasuma warra hin beekneef sheer waliif godhaa jechuudha. Amma karaa barumsatti ceena jechuudha. Seetingii keessa galle jechuudha. Seetingii keessa galle jechuudha. Yeroo seetingii keessa galle akkatti irra oolofna jechuudha. Googil iddoo jettu barbaanne jechuudha. Googil isheettu kana yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Akkuma argaa jirtan Googil isheettu kana jechuudha. Googil isheettu kana yeroo tokkoof gadi qabna. Yoo isin Googil kan jettu kana yoo mobaayilii keessan isiniif hin finne jechuudha. Akkaawuntii isheettu irratti gadi qabdanii jechuudha. Gadi qabna amma akkatti nuuf fide jechuudha. Yeroo akkatti nuuf fide jechuudha. Manage your Google account isheettu kana yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Ishee tana irratti jechuudha. Manage your Google account isheettu kana yeroo tokkoof yeroo gadi qabna jechuudha. Akkatti nuuf fide jechuudha. Yeroo akkatti nuuf fide jechuudha. Personal info isheettu kana jechuudha. Yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Seeraan na jala bu'aa ilaalaa jechuudha. Piroofaayilii akkamitti akka jijjiirrachuu dandeessan iddoo kan argaa jirtan miti. Iddoo kanarratti yeroo tokkoof gadi qabdan jechuudha. Kazaa footoo isin filachiisaa footoo barbaaddan irra godhachuu dandeessan akkatti gadi qabdanii akkatti yeroo isin fide footoo filattanii footoo irra godhachuu dandeessan jechuudha. Kun mirga keessanii. Maqallee akkamitti akka jijjiirrachuu dandeessan neem isheettu kan argaa jirtan miti. Neem isheettu kan maquma koo kanarratti yeroo tokkoof neem isheettu kanarra yeroo tokkoof yeroo gadi qabne kanarraa hiinee kan biraa irratti barreeffachuu dandeenya jechuudha. Bara dhaloota keessanii akkasuma yoo jijjiirrachuu barbaadan asumaan jechuudha. Ishee jandar jettu kana jechuudha. Dhiiraaf dubara keessan ta'u dhiira taatan yoo meelii irra godhatan dubara yoo ta'e faamilii isheettu san irra godhatan jechuudha. Karuma kanaan bilbila lakkoofsallee yoo jijjiirrachuu dandeessan isa kanaan karuma kanaan jijjiirrachuu dandeessan jechuudha. Anama karaa waannaa karaa barumsa keenya kanarratti kan yeroo darbu jechuudha. Paaswordii imeela keenyaa kan daganne yookaan kan namni nu banne akkamitti akka paaswordii isa daganne san ofirraa ganne akkamitti haala akkamitti akka imeela keenya paaswordii itti godhachuu dandeenyu paaswordii cimaa akkamitti akka itti godhachuu dandeenyu isinitti agarsiisa jechuudha. Ishii paaswordii ishee jettu kana jechuudha. Akkuma argaa jirtan jechuudha ishii kanarratti jechuudha. Yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Seeraan na jala bu'aa ilaalaa jechuudha. Akka isiniif galuuf hin suuta isinitti agarsiisaa jira jechuudha. Yeroo tokkoof akkatti gadi qabna jechuudha. Kan amma jechuudha forget password warri password dagattan jechuudha. Warri hin beekne kan namni isinii bane jechuudha. Forget password jettanii galuu qabdan jechuudha. Anuma password wantaan beekuuf garuu jijjiiruu wantaan barbaaduuf jechuudha. Enter your password isheetu kana irratti guuttadhe password duraanii guuttadhe darbaa jechuudha. Isin garuu asirratti gadi qabuu qabdan jechuudha. Forget password maaliif dagattanii jirtan waan ta'eef jechuudha. Rakkoon qabanillee jechuudha mee forget password isheetu kana yeroo tokkoof gadi qaba jechuudha. Maaliif isiniif barumsa waan ta'eef jechuudha. Forget password isheetu kana yeroo tokkoof gadi qaba jechuudha. Okay, akkatti nuuf fide jiru. Akkatti yeroo nuuf fide jechuudha. Amma password itti guuttachuu qabna. Enter last password isheetu kana itti guuttachuu qabna jechuudha. Mee itti guuttadhee deebi'a. Isinislee asumatti itti guuttachuu qabdan jechuudha. Egaan itti guuttadhee next jedheen booda jechuudha. Akkatti naaf fide jechuudha. Itti guuttattanii isinillee next jettanii jechuudha. Akkatti yeroo isiniin fide jechuudha. Create password haaraa itti galfachuu barbaaddan isa itti galfadhaa isin jechaa jira. Isa tokkoffatti guuttattanii deebisaniitillee isa lammaffaa kanarratti guuttachuu qabdan jechuudha. Garuu dijitii 8 ta'uu qaba jechuudha. Isa asitti guuttan san jechuudha. Deebisaniitu asitti guutuu qabdan jechuudha. Hin dogongorinaadha jechuudha. Isa tokkoffatti guuttan deebisaniitillee asitti guutuu qabdan jechuudha. Amma itti guuttadheen deebi'a jechuudha. Egaa okay, egaa itti guuttanii booda jechuudha. Save password isheetu kana yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Save password isheetu kana jechuudha. Yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Okay, yeroo akkatti nu dhufe jechuudha. Amma
new password isheetu kana jechuudha. Asittillee korfama new password isheetu kana jechuudha. Amma passwordii nuti hin daganne jechuudha. Kan dagachuu hin qabne yoomiyyuu jechuudha. Maaliif passwordiin emailiidha kan yuutuubiitis kan googiliitis hundumayyuu wanta isuma tokko ta'ee fayyaduuf waan ta'e jechuudha. Passwordii cimaa itti galfachuu qabdan jechuudha asitti jechuudha. Anuma itti galfadheen dhufa jechuudha. Isinilleen asuma passwordii cimaa isaadha itti galfachuu qabdan kan hin daganne jechuudha. Mee itti galfadheen dhufaan eegaa. Okay, yeroo akkatti itti guuttattan booda jechuudha change password jettaniin jechuudha. Change password jettaniin kana booda jechuudha password keessan isiniif jijjiiraa jechuudha. Kana garuu dagachuu hin qabdan ciruma jechuudha. Change password kana yeroo tokkoof gadi qabna jechuudha. Ciruma dagachuu hin qabdan jechuudha. Karuma kanaan jechuudha password change successful naan jedhee jira jechuudha. Jijjiiradheen jira jechuudha. Karuma kanaan isinilleen jijjiirachuu qabdan jechuudha. Passwordii keessan kan dagattan kan emailiidha jechuudha. Karaa nama jijjiiree karuma qallaaliidhaan jijjiiree jechuudha. Isinilleen karaa kanaan jijjiirachuu dandeessan jechuudha.